arra kan ilaaluuf deemnu namni tokko yeroo aare ingiliffa akkamii akka haasa'uu danda'u. Maaliif jennaan namni tokko yeroo hunda normaala ta'e hin taa'u. Yeroo takka ni aara, yeroo takka ni gammada, yeroo taan immoo normaala ta'e ta'a. Yeroo aartu immoo ingiliffa akkamii haasa'uu dandeessa. Nam tokkotti yoo aartu afaan yeroo biraa normaala haasoftu. Saniif yeroo aarru ingiliffa akkamii, jechoota akkamii, hima akkamii fayyadamuu akka dandeenyu ilaalla. Kan biraa namni tokko yoo sitti aare, fakkeenya biyya afaan san dubbattu dheeyite, yoo sitti aare namichi sun wantoota arra laaluuf deemnu kana keessaa tokko yoo kasiin jedhu ta'e namni sun si faarsaa akka hin jirre akka rakkoo sitti fiduu deemu ifirraa bartaa jechuudha. Saniif afaan beekuun dirqama. Amma gara barumsaa seennu. Number 1. Stop what you're doing. Stop what you're doing. Stop what you are doing. Dhaabi waan itti jirtu kana. Stop what you're doing. You're stupid. You're stupid. Ati maslufa. Don't ask me stupid questions. Don't ask me stupid questions. Don't ask me stupid questions. Gaafi gowwaan an gaafatin. You're such an idiot. You are such an idiot. You're such an idiot. Maal namni jazbaan akkanaa. You're just a coward. You are just a coward. You're just a coward. Ati sodaataadha yookiin sodaattuudha. You ruined my life. You ruined my life. You ruined my life. Ati jireenya kiyya balleessitee jirta. Don't make me mad. Don't make me mad. Don't make me mad. Nanarsin. Shut the hell up. Shut the hell up. Shut the hell up. Afaan kee walitti narraa cufi yookiin cufadhu. I never want to see you again. I never want to see you again. Amerikaanonni yeroo jedhan wanti kan jettu wana jedhani. Fakkeenyaaf akka nama jedhu deemu. I never want to see you again. Never want to see you again. Gonkuma deebi'ee si arguu hin barbaadu. Now get lost. Now get lost. Walirratti yeroo jennu. Now get lost. Now get lost. Amma badi asii. Get out of my face. Get out of my face. Walirratti yeroo jedhamu. Get out of my face. Get out of my face. Get out of my face. Fuula kee duraa badi. Dhabami jechuudha. Stop talking nonsense. Stop talking nonsense. Stop talking nonsense. Kan jettu yeroo waliif finne walirratti jennu. Stop talking nonsense. Waan faayidaa hin qabne haasa'uu kana dhaabi. You're good for nothing. You're good for nothing. Kan adda baasnee yoo jennu. You are good for nothing. Kayattu nothing jenna xumura irratti. You are kan jennu. You're jennee walitti finna. Good for nothing. Walirratti haa jennu. You're good for nothing. You're good for nothing. Waama takkaafillee faayidaa hin qabdu ati. I'm sick of you. I am sick of you. Kan jettu walirratti yeroo jennu. I'm sick of you. Si hifadheen jira hedduu na hiffistee
yookiin na salachaate jechuudha. You're selfish. You are selfish. You're selfish. Ati ifittoodha yookiin nama if jaalatu jechuudha. Don't force me to do that. Don't force me to do that. Don't force me to do that. Walirratti yeroo jennu don't force me to do that. Akkaan san godhu nan dirqin aboo jechuudha. Don't make me angry. Don't make me angry. Don't make me angry. Nan aarsin jechuudha. Okay. Shut your mouth. Shut your mouth. Afaan kee walitti cufi. Shut your mouth. Watch your language. Watch your language. Watch your language. Waan jettu ilaalladhu aboo. Ustee naasayni yeroo jechuu barbaaddu jechuudha. Behave please. Behave please. Aboo adaba godhadhu. Maaloo adabadhu jechuudhaafi. What the hell are you talking about? What the hell are you talking about? Walirratti yeroo jennu what the hell are you talking about? Yeroo aartu sagalee ol kaasta toonation kee ol ka'aa jechuudha. What the hell are you talking about? Maal awwaala keetii haasoo jirta yookiin haasawaa jirta. Mina abbaa kan jedhan sana jechuudha yartiin. What the hell are you listening at? What the hell are you listening at? Walumaa galatti what the hell jechi jettu qofti isaa jechi sentensiin kun qofti what the hell qofa yoo kan fudhannee ilaallu yoo ta'e maal awwaala keetii yookiin maal abbaa keetii waan akkasiif keessaa qaba jechuudha. Hima biraati yeroo walifinnu akka kanaa nama waan taane dhaggeeffatu jiru yeroo dhufne dingata irra dhufne what the hell are you listening at yoo aarree jiraanne jechuudha. Maal awwaala keetii dhaggeeffataa jirtaa boo jechuudhaaf jechuudha. Ikaansa maal awwaala keetii dhaggeeffatta. Who the hell are you to say that? Who the hell are you to say that? Tokko tokko ni jennu. Who the hell are you to say that? Walirratti yeroo jennu. Who the hell are you to say that? Who the hell are you to say that? Eenyu awwaala keetii yookiin eenyu abbaa keetii waan taateef ati kana jetta. Yeroo jettee loltu isa kana fayyadamta. Maal waan taateef ati kana naan jechuu dandeessa jettee yeroo aartu jechuudha. Hima akkanaa kana fayyadamnaa jechuudha. Eenyu waan taateef kana naan jetta. Kana jechuu dandeessa jechuudha. What the hell do you want from me? What the hell do you want from me? Maal awwaala keetiin irraa barbaadda. Wantiin kun akkuma reefu jenne Ameerikaanota biratti wanaadha. Fakkeenyaaf kana walirratti wanaa fayyadamnee yoo jennu what the hell do you want from me? What the hell do you want from me? Maal awwaala keetii yookiin maal abbaa keetiin irraa barbaadda jechuudha. How dare you? How dare you? Akkamiin na daffarte moo ati? Akkamiin daffartee akkas jedhuu dandeessi jettee haasawaa tokko haasawuu barbaaddu? How dare you? Akkamiin na tuffatte akka nama jedhuuf keessaa qaba. How dare you to talk to me like that? How dare you talk to me like that? Akkamitti akkas na tuffattee akkasitti na dubbachuu dandeesse yeroo jettee nam tokko walitti aarte bifa kanaan jechuu ni dandeessa jechuu Ingiliffaan. How dare you talk to me like that? Akkami akkanaan na tuffattee akkas naan jechuu dandeesse. None of your business. None of your business. None of your business.
sun dalagaa keetii miti. Nama usee waan hin taane si gaafatu yookiin waan hin taane akka gootu si gaafatu deebisaan as deebistuuf none of your business kun dalagaa keetii miti jechuudha. Sinnaquu dhimma keetii miti jechuudha. That is none of your business. Mind your own business. That is none of your business. Mind your own business. Walirratti yeroo jennu that is none of your business. Mind your own business. Hamma asii hiikaan isaa none of your business akka reefu laalletti kun dhimma keetii miti yoo dalagaa keetii miti singalchuu jechuudha. Mind your own business jechuun dalagaa ta'e oofadhu. Dhimmuma kee oofadhu ati dhimma sinneen keessa seeniin jechuudhaaf yeroo barbaaddu jechuudha. Sun dalagaa keetii miti dalaguma ta'e oofadhu jenne. This is the end of our class, and if you have any question or comment, you can write us down below the comment section. Kuni xumuraa kutaa arraantanaati. Yoo gaafii fi yaada yoo qabaattan bakka komentii san jalatti yaada yookiin immoo gaafii qabdan komentii jala nu kaa'uu ni dandeessu. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo like godhuudhaan bira dabartu jechuudha. Kan biraa chaanala kanaaf haaraa yoo taatan Basic English OC jedhaa seentanii subscribe gochuudhaan maatii ta'uu ni dandeessu. Until next time, bye bye for now.